Oh, Ibashan ingesi ni ana ma Ibashan gesa gada studio man jeta me ada ma gada restaurant si Ibashan ingay ana mo do ati Ibashan ingesi ni gada studio Ibashan gesa nam. Mee ati dhuguma haadha faate uummanni kun si jaalata. Gadaa istiidiyoo 500 geessisi. Ani gadaa reestooraantii qabadhee hin deema. Family undi kesan gada studio photo Faamilii video. namoonni dhuguma arbaaba kana jaalatan fooloo godhame hundi keessan. Gada studio photo kada warri na jaalatan daddafa nama 500 jechuudha. Gada Ayyee itti mudda gadaa reestooraantii itti mudda mee daddafa 500. Meelaan jaalala ijoollee xiyyaa gallaali mee. Warroonni Maamad Nuur hin jaalatan arbaaba kana warri jaalatan hundi keessan nama bira dhaabbatu argaa jirtanii fuuluma isaa laaltanii mee. Baba takkitti bicha dubbattee niiftu ati takkitti bicha dubbattee dhiisee bira taru jira. Shukran Habibti. Mee warroonni arbaaba jaalatan fooloo godha. Gadaa reestooraant everybody. Gara istiidiyoo garagaraa guys istiidiyoo gallaadha ijaan gadaa istiidiyoo kaameraan jirtu san. Wallaahi warra dursee 500 guutu. Arbaaba kana namni jaalatan mee fooloo godha. Hundi keessa everybody. Follow. Gada Fransi follow godha. Gada istiidiyoo follow godha. Warri jala kana jirtan istiidiyoo follow godha. Gada istiidiyoo. 500 qofa. Dhibba takka bicha tafe guys let's go. Dhibba takka. Arbaaba kennan saalfachiisina. Everybody follow. Everybody. Daddafaka. Family nama dhibba takka bicha tafe dhibba bugeenya yabadha. Gada istiidiyoo follow taansa. Gada restaurant everybody. Akana. Ara dhaabatee jiran. Nan kuffisina. Gada istiidiyoo dha kiyya gada istiidiyoo dha. Gada reestooraantiin dorgommii irratti mo'atamee hin beeku asirratti dhiisi. Harga isin hin badin family kiyya gada istiidiyoo dha. Istiidiyoo follow. Kaameraa gurraacha. Everybody gada restoorant. Amma dursee ka 500 guutu. Akkan 500. Saree hoyi wallaahi. 500. Let's go family. Let's go. Gada studio bakka kaameraa gurraatti kanarraa mallattoo eda'u balleessa. Gada studio inde akkamitti ijoollee haadha faata inde albala dafa. Gada restaurant bakka arbaabni jiru akkan saalfachiifne jiran. Wallahi lazim. Keemno. Yoo 500 guuttani mallaqa san bichaasee tawaan isin qopheessan wallahi baabaa nuraddiin. Mee wallahi je. Wallahi lazim. Abo hojii ajaa'iba hojjetaa jirra wallahi hojii boonsa haadha faata chalisi gala. Hojii ajaa'iba hojjechaa jirra wallahi. Abo arbaaba wallahi beeyta mee qoy haadha faata arbaaba. Ani wallahi billahi yani fooloo 500 galuu caalaa gadaa reestooraantiin akka inni jiru haala inni jiru hojjettoota inni qabu. Namoonni biyya keessa jiran dhufanii ilaalanii kan biyya biraa jiran Ameerikaa irraa Awurooppaa irraa warroonni viiziitiidhaaf biyya kana dhufan waanuma Oromoon keessa jirtu dhufanii ilaalanii barbaada beeyta wallahi lazim. Dhugaadha wallahi. Haadha faata walillee keessan kanuma haasofne haati faata illee fooloo nu gochuu irratti xiyyeeffachuu caalaa beeksisuu irratti xiyyeeffannaa mallayni kun homaa miti. Yoo rabbiin inshallah yoo rizqii kenna taate numa qaqqabaa. Waan ani isin kenne dafa narraa baasaa kaa. Dafa. VIP. Nuke nu bira haatee turre fooloo goonuree laatee jarjarsaa jiraatte. Wallahi akka ofirraa baasuun guddamaadha. Haadhunnu. Dhugaa kana gayaa dhugaa. Osoo akka ofirraa baase waan jedhan beekani. Haadha faatee dhugaas immoo hengadda haadha faatee irraa jijjiirree haadha shaneetii kennina jennaan haati shaneetun taminni ani qaalii ani jecha kiyya jijjiiru waan dubbadhe takka dubbadhee jedhe ay haati faatee haadha ilmaan shaniitii kaayiroo keessa jiraatti rakkattee jirti abbaan warraallee biraa qabamee jira jennaan mallaqa biraa baasee kennaaf malee jecha kiyya jijjiiruu jedhe wallahi rabbiin shaahid. Baba waan tokko dubbachuu barbaadanis hundumti keessanuu ilmaan Oromoo warri afaan Oromoo haasoftan kan afaan Oromoo dhageettanis fooloo godhaanii nama jabaa kenna kana biran kutina dhugaa dubbachuuf hundumti keessan fooloo godhaanii
ربي تو يسول كاسي أما اللي ربي سولا فودو هندم تكيسن نمني أفان كي جكارا جيتن فولو كذا بليز بليز دعائي سيني كذا فولو ناقول ننسال فتشيسنا بليز دفعمي كوما تقول ننسال فتشيسنا حركي كيسن فيا أرجع ننسال فتشيسنا بليز بليز يوش أرنا بين بيت نسكيس حدرا كيسن نما قدا وجينجرا نما قدا وجينجرا قدا أرسي وجينجرا بليز 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 نامودما نامودما نبيتني قال لا فما كيا هاجي سني بويا ترين بيتني جولين نامودما بناتاج نامودما مه دفع لتشو يو قدا استوديو هندو كيسن فورو قداني بكيسان جران كنا قدا استرانسي دفعني من دابيناكا بليز an kabajame Please dafa waan dandeenyu godhu. waan isinitti himu keessaa dheengadda isaan koomentii keessan kabajanii odoo isinin argin haadha shan isanuu osoo hin beekin maqaa gadhaa kanaatiin 500 kennanii jedhanii kabajame isaaniitiif fooloo godha akki haati faata illee Ada faate achi laala. wallahi dhugaa isinin jedha ani mallaqa jechuun laala fakkeenyaaf 500 baaba qoyaame Warra dhiiraatu warra dhiiraatu malee ati faatee dhabuu qabdu waan isinii waan ani wallahi mallaqa kanallee yoo dhabeetiin jedhe anaaf homaa mitillee maaliif jennaan ani geemiif yallee yoo taphadhee maalillee yoo jedhe afaan qabaa homa fuudha 500 numa fuudha ji'atti garuu an wanni isiniin jedhu guddaa yoo jiraate isaanuu isin kabajanii koomentii teessan kabajanii diqqaan barreessanii guddaan barreessanii haati shanee ta'u ummanni jedhu tunkamii jaranii koomentii keessan gallaalanii 500 san jechuudhaan maqaa keessaniin ofirraa kennan. Gaafii malee isimaa haadha ijoollee sanuu xaarsuu hin qabu. Kana dura osoo beekee nan gargaara. Ammallee kana boodallee faana jira. Ka jedhaniini fuudhaniitiin koomentii teessan dhageettii godhattee dhagayanii fuudhanii kennanii jechuudha. Gatii kana ta'eef hundi keessaniiyyuu isaanuu isin kabajanii kabajama saniin fooloo godha. Akki ammallaqa argatullee haafu, akki baabaan argatullee haafu. Saani warri as jirtan kun dhugaa rabbii ani irra caalaa wanni na qaanfachiisaa jiru san jechuudha. Kaleessuma dheengadda iyyuu wanni chibla jedheefi sila isaanuu akkasuma kabajanii uummanni kunoo kabajaa dila sanii hagattiisanii qabaa fi waan jedhu sunatti dhagahamu jira. Fakkeenyaaf beeruuti irra teettee bahareen irra teettee ati fooloo isa goote wanni argattu tokko hin jiru. Meebi nama shan yookaan jaha dhaqee reestooraantii isaaniitiif fayyadame yookaan ammoo gad istiidiyoo isaanii dhaqee suuraa ka'ee minaamina jedhetu iyyuu fayyadamaa ta'a jechuudha. Isaan illee fayyadeetu hin jedhu. Ati baareen beeruuti irra teetteetiin fooloo taasiftee fooloo kanarraa mallaqni isaan argatan tokko hin jiru. Namni miliyoona 2 miliyoona 3 lafa kaa'ee ati 500 yoo fooloo qootee fooloo sanirraa 500 deessanii gurguratanii wayyoonni isaan argatan hin jiru. Kanaafuu fooloo taasisaa walaa guddifnu walaa jabeessu. Fooloo godhaani. Fooloo godhaani kanuma keessanii. Akkasii haadha faate dhugaa jettee walumaa galatti amma achi ilaalan beektaa arbaabni ladies first